Haati Saaluutii osoo reeffi ishee mana jiru waadaa isheef seene kabajuuf jecha awwaalcha duraa fi awwaalcha booda barataa qormaata kutaa 8ffaa qorame onnee dhiiraa meeqatu kana danda'a laata? Maqaan isaa Kaalid jedhama. Umriin isaa waggaa 14 yoo ta'u, ijoollee dhiiraa quxisuu lamaa fi harmee isaa waliin magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa Eekkaa Xaafoo jiraata ture. Kanaan osoo jiru gidduu kana harmeen Kaalid dhukkubsattaa sababa jirtuuf ilma koo wanti kamuu barbaade uumamee ta'e barnoota kee waggaa guutuutti dhamaatee barattee ooluun qabdu jettee waadaa galfatte. Haa ta'u malee barumtaasaa qormaataaf sa'aatiin muraasni wayitaafutti dhibeen itti cimee jennaan addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Ay gara jabummaa lafa kanaa Kaalidis baay'ee gadduurraan waadaa isheef galee kabajee reeffa ishee manatti dhiisuun waaree dura qoramee galee erga awwaallatiin boodas imimmaan ija keessaa osoo hin gogin qormaata isaatti deebi'uun qorame. Kaalid yommuu qoramu garaasaa keessatti waadaa kee hin balleessine harmee jedha ture. Kuni addunyaa akkana kenoo addunyaan akkana yeroo tokkotti umrii daa'imummaatti qormaata garaagaraa isa keessummeessite. Rabbiin Kaalidiif jajjabina haa kennu. Ani qaxalee keessaniif ture jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattanii kabaji keessan guddaadha. Seenaa kanarraa waan baay'ee barattu jedheen abdii qaba.